Yooyyaa daawwattoota keenya. Irreen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork isin ta'uu keessan yoomillee qalbiidhaa isin baduun qabu. Ammallee miidiyaa keessan kana itti ufsiisuuf wabiin isinuma ta'uu ni hubattu jennee amanna. OMN maallaqaan tumsuuf filannoo harka keessan jiru keessaa tokko isin yaadachiisuu feena. Karaa PayPal OMN maallaqaan tumsuun filannoo keessan isa salphaadha. Kutaa addunyaa kamiyyuu kan jiraattan kana gochuu dandeessu. Yeroo daqiiqaa lama hin caalle keessatti karaa PayPal OMN'if maallaqa erguu dandeessu. Adeemsan isinitti mukan hordofaa. Jalqaba Facebookii OMN dhaqaatii hidha yookiin liinkii PayPal jettu tuqaasa. Donate Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kan jedhu gaditti hamma maallaqa arjoomuu feetanii galcha. Ittaan saatii make this on monthly basis sanduqa jedhu tuqaasa. Amma immoo emailii fi passwordii akkaawuntii PayPal keessanii bakka isin gaafatutti waan isin gaafatu guutaatii gumaacha. Yoo PayPal akkaawuntii qabaachuu baattan immoo amma kana uummachuu dandeessu. Tarkaanfii hanga maallaqa gumaachuu feetanii isin gaafatu sanarra yoo geessan donate with credit card bakka jettu tuqaasa. Biyya jirtan lakkoofsa kaardii keessanii fi eenyummaa keessan dabalatee odeeffannoo garaagaraa isin gaafatu guuta. Fiixee dhumaa guca kanaatirra sanduqa lamaan tuqaasa. Dhumar agree and donate jedhee haga maallaqa gumaachitan bakka mul'isu tuqaasa. Amma Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif arjoomtanii jirtu. Ji'aan arjoomuufis waadaa galtanii jirtu. Miidiyaa keessaniif irree ta'uun uummata keessaniif sagalee waan taataniif ulfaadhaa. Shama kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork qophii odeessaalee keenya kan ebla 4/2024 guyyaa Kamisaatiin walitti deebineetti jirra. Odeessaalee keenya har'a mata duree Maalaawiitti godaantonni Itoophiyaa doolaara 1,000tti gurguramaa jiru jedhuun eegalleeti kan jirru. Dhimmoota adda addaa irratti odeeffannoo simbiraan gahaa mari'ataatee turra. Qopheessitoonni qophii kanaa Niyoon Gidaa Abiraam Birroo fi Guyyoo Waariyootis waliin tura. Isin sanga xumura qophii keenyaatti nufaana taasisaniin jenna. Ayyee maal qabna Abiraam? Masturee guddaan irraa dubbannu waa'ee godaantota Itoophiyaa ulaa kibba biyyattiitiin gara Afrikaa kibbaatti imalaa jiranidha. Gabaasa har'a bahee fi kan qondaaloti akkasumas mootummaan Maalaawii beeksiseen lammiileen Itoophiyaa godaansa gara Afrikaa kibbaatti imalaa jiran dallaalotaan haga biyyuma sana keessatti haga doolaara 1,000tti akka gurguramaa jiran gabaafamee jira. Kuni irrididiin oduu ta'aa ture jira waggoota 2-3 darbanii haalli kuni yaaddeessaadha isaa soona jalqaba. Lammii irratti Itoophiyaa keessatti keessuma naannoo Amaaraa keessatti dhiibbaan sarba mirga namoomaa jechuun yakki jecha hamaan dalagamu Human Rights Watch ibsa baasee himatee jira. Naannoo Amaaraa dheedhi Maaraawii dabalatee bakka gargaraa qaamoleen nageen mootummaa keessuma humnootii federaalaa lammiilee nagaa obbaasan jedhe jira. Human Rights Watch kanuma wal qabatee dhaabbata mootummoota gamtoomanii akkasumas gamtaa Afrikaa yaamicha dhiyeessa jira. Loltoota Itoophiyaa kan akkamaanii mataman kun biyyoota biraatti nagaa eegumsaaf akka hin ergamne yaamicha dhiyeessa jira. Kanas dabalataan irra dubban taati lammeessa gubbaatti ammoo wal dhibdeen Soomaliyaa fi Itoophiyaa jidduu jirtan malee jabaattee jilaan deemu irratti argamti. Wal dhibdee dhiyeen kan Soomaaliyaan biiqaa misii taate Puuntland jidduutti dhalattee wal qabatee Soomaaliyaan Itoophiyaatti ambasaaddar biyyattii kaachi jira Itoophiyaa gussusi miidiyaaleen akka Reuters faan gabaasuu irratti argamu. Ataakaroon Soomaliyaa fi Itoophiyaa sun ammallee waan dhaabbatti hin fakkaattu kanas bal'imni irra dubban. Gara xumuraatti akkaatuma yeroo nu qaqqabeen dhimma dinagdee Itoophiyaas kan tuttuqnutaa tibbana mootummaan Itoophiyaa liqa guddaa doolaara biiliyoona 3.5tti tilmaamu IMF irraa argachuudhaaf carraaqqii guddaa taasisaati kan inni ture. Jilli IMF illee gara Itoophiyaatti malee turuunsaa waan yaadatamudha. Haa ta'uti liqni kun hin milkoofne jedhameeti kan jiru. Haa ta'uti fuulduraaf mariin dhimma kanarratti fuulleffatu kan itti ta'us dhaabbatichi yookaan IMF wanti inni ibsanii jira. Waan kanallee gara boodaatti kan ilaallu ta'a. Daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwork qophii keenya daawwataa jirtan gama YouTube OMN'tiin miseensa akka nuuf taatan akkasumas gama Facebook'tiin illee miseensa ta'uudhaan miidiyaa keessan akka tumsitan irra deddeebiin waamicha isiniif dhiheessuudha feena. Warri YouTube'tiin nu daawwattan qophiilee keenya akka like gootan akka waliif qoodan subscribe akka gootan YouTube OMN'n waamicha isiniif goona kun kallattiitti miidiyaa keessan jabeessitan isa tokko waan ta'eef jechuudha. Dhimmoo kanaa wal qabatee beeksisa OMN tokko daawwannee walitti deebina.
Bakka jirtan marattuu nagaan kabajaa fi jaalalaa isiniif qabnu sinaa ga'u daawwattoota keenya kabajamoo. OMN guyyaa dhaabbatee ture tumsa keessan walirraa hin cinneen har'a ga'ee kunoo waggaa kurnaffaa dhaloota isaa kabajachuuf jira. Har'as tumsi keessan miidiyaa kanaaf murteessaa fi waan filannoo hin qabne ta'uu isin yaadachiisuu feena. Kanaafis filannoowwan OMN itti tumsitan garaagaraa isiniif mijeessinee jirra. Kanneen keessaa tokko miseensa OMN ta'uun OMN'if karaa fuullaadhaan ka itti tumsitan filannoo miseensummaa ka YouTube keenya irratti argamudha. Kanammoo YouTube OMN gaaf bantan profaayilii yookiin eenyummeessa YouTube OMN bakka agarsiisuu gaditti argattu. Warri fayyadama YouTube irratti hubannoo gahaa hin qabne adeemsa kana hordofaa. Fuula YouTube bana OMN jedha kataba. Loogoon OMN bakka jiru cuqaasaatii profaayilii YouTube OMN argattu. Miseensa OMN ta'uuf filannoo subscribe OMN jettu cinaa join mallattoo jettu cuqaasaa. Bakka kanatti filannoowwan arjoomaa isiniif dhiyeessa. $1.5 kaasee filannoowwan garaagaraa dhiyaatu hordofuudhaan arjoomtanii miseensa OMN ta'uu dandeessu. Hundeeffama isaarraa kaasee namoonni bifa kanaan miseensummaa guutuudhaan akkasumas super chaatii fi stiikarii bitachuun OMN deeggaraa turanii fi jiran warra kanneeni. Miseensonni OMN kunneen ulfaadhaa isiniin jenna. Warri kunis nutti dabalamuudhaan miseensa OMN ta'aa miidiyaa kana cimsaa. Tumsa gootaniif yoomillee galanni keenya dachaadha. OMN ijaaf gurra uummataa. Namoonni bifa garaagaraatiin waamichaa nuti isiniif gochaa jirru kana simattanii gama Facebookiitiinis gama YouTube'iitiinis miseensa nuuf ta'uudhaan dhaabbataadhaan miidiyaa keessan cina dhaabbataa jirtan akka jirtan quba qabnaa fuulduraaf isiniif illee kirediitii isinii laanna maqaa keessan waamuudhaan warri kaanis hirmaadhaa waan kana irratti jechuudha barbaannaa kallattumaan gara dhimmoota har'a irratti mari'annu akkasumas odeeffannoo isin biraan geenyutti ceena. Malawiitti lammiileen Itoophiyaa jechuunis godaantonni Itoophiyaa doolaara 1,000 gurguramaa jiru jedha gabaasni miidiyaa biyyattii Niyaasa Times jedhamuun ifa ta'e. Dallaalonni seeraan alaa Malawii keessatti lammiilee Itoophiyaa ugguruudhaan yookaan ukkaamsuudhaan hanga doolaara 1,000tti gurgurataa jiraachuudha mootummaan biyyattii kan inni mirkaneessee jiru. Ministeerri dhimma biyya keessaa Malawii qondaalonni immigireeshinii Malawii fi poolisoonni biyyattii iddoo dhoksaa godaantonni seeraan alaa kun itti ukkaanfamanii jiran argataniiti kan isaanii jiranii. Bakki kun mooraa baqattootaa Zaaleka Refugee Camp jedhamu keessatti kan argamu ta'uunis bira gahamuusaa ibsaniiti kan isaanii jiranii. Ministeera dhimma biyya keessaa Malawii Keenzi Kaalen Gooma namni jedhaman ibsa kennaniin namoonni daddabarsa dhala namaa irratti hirmaataa turan kun godaantonni hanga maallaqa gaafataman biyyarraa ergisiisanitti iddoo turtii dhokataa akkaan rakkisaa ta'e keessatti ukkaamsaniitti taphataa turuudha kan isaan ibsanii. Irra jireessaan godaantonni kunniin lammiilee Itoophiyaadhaa gadi lakkifamuudhaaf doolaara 1,000 kaffaluu Malawii ga'uudhaaf ammoo jalqabaa yeroo biyyarraa gadi baafaman jechuudha doolaara 200 kaffalanii kan isaan imalanii waliigalaan namni tokko doolaara 1,200tti gurguramaa jira jechuudhaaf hin dandeenya bu'uura gabaasaa kanaatiin haala nama gaddisiisuun ammoo gocha kana keessatti kan qooda fudhataa jiran lammiilee Itoophiyaa dabalateeti. Battala sakattaanii tasaa taasifamee bakki kun argamutti lammiileen Itoophiyaa lama kan Ahmed Mohammed Kondoo fi haadha manaa isaa Deemora namoonni jedhaman to'annoo jala ooluu isaaniiti mootummaan Malawii kan inni beeksiseetii jiru. Yakkamtoonni kunniin kutaa tokko keessatti lammiilee Itoophiyaa 31 hidhanii yookaan ukkaamsanii dararaa akka turanillee mirkanaa'eeti kan inni jiru. Godaansa seeraan alaa wal qabatee balaan lammiilee Itoophiyaa mudataa jiru akkaan ammaa ta'ee jira. Eenyuuf jira? Daddabarsi ilmaan namaa human trafficking wanni jedhamu kun addunyaa gubbaatti yakka shorkeessummaati fi yakkoota guguddoo addunyaa gubbaatti beekaman akka shorkeessummaa jedhamaniin walgitee yookiin immoo sadarkaa olaanaadhaan yakkaamaa jedhamee namooti yakka kana keessatti qooda fudhataman sadarkaa addunyaatti international police yookiin interpoliidhaan faa warra barbaadamantu jira. Yakki kun baay'ee hamaa fi lammiilee hedduu yakka gaaga'aa jirudha. Hundaa ol immoo naannoo Afrikaa kanatti lammiileen Itoophiyaa 1,000 lakkaaman keessumaa ulaa giddugaleessaa fi ulaa gara Afrikaa kibbaatti geessu kanaan baay'ee miidhamaa jiraachuu, dhumaa jiraachuu fi baay'ee godaanaa jiraachuudha ragaaleen ka agarsiisanii. Bara 2021 as keessumaa addatti jechuu dandeenya akka faranjiitti oduun lammiileen Itoophiyaa gara kibba Itoophiyaatiin Afrikaa kibbaa deeman kun
iddoowwan garaagaraatti balaa hamaadhaaf saaxilamanii jiru, du'anii jiru, reeffi isaanii argamee jira. Poolisiin Keeniyaa, poolisiin Afrikaa, Malaawii, poolisiin Tanzaaniyaa bakkeewwan garaagaraatti reeffa isaanii arge jedhee yeroo garaagaraatti oduu irra deddeebinullee himaa ture. Akka argaa jirtanii kun immoo imala gara baa giddu galeessaatti godhamudha. Waliigalaan Itoophiyaa keessa namoonni human trafficking yookiin immoo daddabarsa namaa kanaaf kutaalee addunyaa garaagaraatti godaanan ulaa sadi fayyadamu. Haga yoonaatti kan beekamu ulaan tokko gara Matammaa, Sudaanii fi gara Liibiyaatti ulaa godhamudha. Ulaan inni kabiraa baa giddu galeessaatti godhamaa jiruu fi lammiilee kumaatamaan nyaachaa kan jirudha. Inni sadaffaa fi inni dhumaa isaa ammarraa dubbataa jirru ulaa gara Afrikaa kibbaatti godhamudha. Akka kaartaarraa argitan ulaan kun Itoophiyaa Mooyyalee kaasee haga Afrikaa kibbaatti dhaqutti biyyoota garaagaraa keessa qaxxaamura. Itoophiyaa dabree Keeniyaa, Tanzaaniyaa, Malaawii, Moozaambiik dhaqee Afrikaa kibbaa magaalota akka Darbaan, Pretooriyaa fa'aatti fuulla'aa jechuudha. Jidduu kanatti gaagaamni lammiilee kanneen irra baay'ee ulfaataadha. Yakki daddabarsa namoomaa kun immoo yakka qaamoleen hedduun keessatti qooda fudhatanidha. Mootummaan, poolisoonni mootummaadha keessatti qooda fudhatu, abbootiin qabeenyaa maallaqa guddaa sochoosan keessatti qooda fudhatu, dallaalonni keessatti qooda fudhatu. Yeroo dhiyoo immoo gabaasa zeenii humanitarian baasii irratti akka OMN gabaafnetti warri amantaalee keessatti qooda fudhataa turanii gara boodaatti nan kaasaa. Onkolleessa bara 2022 akka faranjootaa keessa ulaa gara Afrikaa kibbaa kanaan dallaalotaan kan imalaa turan lammiileen Itoophiyaa 29 konkolaataa fe'isa meeshaa keessatti unkaafamanii dhumuun bosona Malaawii Taangaa jedhamu kana keessatti awwaalamanii reeffi isaanii argamee ture. Lammiileen kunneen gari caalaan isaanii dargaggoota akka ta'an umurii 25-40 gidduu ta'u reeffi isaanii qotamee erga bahee booda ragaa tokko tokkoon hubachuun akka danda'ametti immoo ijoolleen kunneen kibba Itoophiyaa Osaanaa fi naannoo Duraamee jedhamurraa akka imalanii fi balaa kanaaf saaxilaman gabaasneeti kasurre odeessaalee kanneen kana kee gubbatti lammiileen kunneen imala balaa hawaa kana kan filatan jireenya wayyoo qabdu barbaacha maatii isaanii jijjiiruudhaaf akka ta'e irra deddeebiin gabaafamaa ture. Yakka kanneen keessatti akka jalqabarra kaase qondaalota mootummaa dabalatee qooda fudhataati kan jiranii. Gabaasa yeroo san zenii humanitarian gabaaseen ilmi buddeenaa pirezidantii duraanii Malaawii faan qooda as keessatti qooda warra qabanidha. Biizinasiin kuni biizinasii jechuu dandeenya. Yakki kun yakki maallaqa guddaan itti ba'uudha. Yakka baay'ee walxaxaa fi akkuma amma kaase qaamoleen guguddoon keessatti harka qabanii fi karaa dhoksaadhaan yakka dalagamuudha. Lammiileen Itoophiyaa yakka kanaan biyya tokko keessatti qofa nama tokkorraa $1,000 fuudhamee carraa namni argate namni hireensaa carraa gaarii taate gara Afrikaa kibbaa imala jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Yeroo baay'ee gabaasa kana yoo dhaggeefnu biyyoota lammiileen kunneen keessa darbani malee lammiileen biyyi keessa dhufan Itoophiyaan xiyyeeffannaa tokkoyyuu kennitee hin turre jechuudha. Yaa kallattii sadeen amma biraan maqadee lammiileen Itoophiyaa ittiin biyyi isaanii keessa gugataniin keessa tokko kallattii amma maappii irratti agarsiifnu karaa Keeniyaa afaan godhan Afrikaa kibbaatti malan kana gaagamii kallattii kanaan Itoophiyaa kaanii Keeniyaa, Tanzaaniyaa, Malaawii, Moozaambiik, Saawuz Afrikaa dhaqqabuuf godhamu. Keessuma Malaawii keessatti waggoottan lamaan sadeen achi isaanan kan gaagam hama dhaqqabsiisa jiraachuu ragaaleen gargar agarsiisu. Bara 2022 gara xumura keessaa kaab Malaawii keessatti bakka Lilongwe jedhamtutti awwaalii jimlaa lammiilee Itoophiyaa 25 of keessa qaba argamu isaanii gabaasne turre. Kaab Malaawii kutaa bulchiinsa Mizimba jedhamutti argame ture reeffi kunini. Namicha Mabraam Maqadhaa ilmi bulchaa pirezidaantii duraanii ilmi buddeena daldaltee pirezidaantii Malaawii kun harka keessa qabaachuu isaaniillee haasa'ee gabaasoti gargaraa agarsiisaa turanii. Lammiileen Itoophiyaa egaa waan addunyaa gubbaatti jaarraa 17ffaa 18ffaa keessatti dalagamaa turetti lammiilee Itoophiyaa irratti ta'u jira jechuudha. Slave trade ilma namaa qabanii gurgurum jechuun jalqaba irratti beessi kaffalanii dhufu. Beessi kaffalee namni of gurguree dhufaa jechuuf maammata ofiitiin of gurgura warri kun gaaf biyya baan $200 kaffalanii dhufanii eegi Malaawiin baan hin duuba kaampii qabanii ukkaanfamanii $1,000 kaffaluu jechuudha. Garaagarummaan qabe jechuudha. Bari slave trade jennuun sun kurtor 22 kurtor 75 hara garba kanaan baay'inaan gurguraatti turame. Ameerikaa keessatti
دولار دباب جاتا مرة دباب شنتم لما قدتي غير دولار دب لما ددام تربى نامي غرغراماتور وقا ميقاندور وقا دبشاني دب عفورين دور جچو ساعتي امان تنمو إثيوبيا خيستي ilmaan nama haal kan fakkaatuun gurgurama jiraachuun isaanii waan baay'ee gara nam nyaataati dhiibba hamaamtu lammiilee Itoophiyaa argeet kan keessatti hundi caala waan ajaa'ibna ta'e waan lammiileen ala uummata Itoophiyaa irratti dalad caala lammiilee Itoophiyaatti uummata kan gargalchaa jechuudha Saawud Arabiyaa fa keessatti argine turre karaa Yemen faan karaa Jibuutii faan karaa Liibiyaa faan warri amma dallaaltota seera ala ta'e lammiilee qabee gargalchee tumee dhaqa gubbaa kaa'ee fannisee yakka maama dalakkuun خلمان رومو رتو جتولين كفان رومو دبّت خلاميل توبيا رتي دلقولين لامو متوبيا خا باسبورت ولا فكاتا كبني سو بيجا ومتى لاميلي عبارس قبض تاكنا أول تبايا تخيل جراتك كده نديت توبيا خيزتهم الممكن أول كواتا كمريو في يوم كاسي فوليسوتي منستري بيخيسا خمالاوي نموتلم محمد كوندي أكسما سار ورثة ديموريا ديبورت غونا جردو موتومان إثيوبيا يو بوليتيكا إسراتي سنكيكين وانا كان رادي من كابو برغانا مامو بيسا دي كوتوك فوليس يو خاور رانغو كابو خيني كتا موري خارا جيبوتي تيم بيزنس وفيجال كابو دندجلت تينر رغا بيكوز نامي تغافتا ما تلچوان انجر ريفي يردو إثيوبيا ملاك جدان واقع إثيوبيا واقع خبا قبض ديسي خنم ولين قبض يواقع وان دغو جنات تنفكات ادو واقع سريت دغاي دغانا دو امتي إثيوبيا جدان سنا غفاني نو ديسن سن امت وري غرا لافتاته امت رب جالتو خان كرب لين سان جالتاته غارغلا غنغ امتي نرغو جدتي نرغا ركو لميله تنغبغي تو خمسماني ولنا من غافچيسو عبد بيرا ابي وربقته تركو كناتي في ساتلا مرت ترجمه مال تبديل اوغي وانجرو ايوما بدادنا إثيوبيان سينا خيسة سامي خرط جرتي الدنيا را بيوتا غوغردو من قبل لميسو تانايني قوسا ترى تفاني نو دي سنتا مالي كلتي سنو ديمو تنجرتو يچو بيتيم فالا ديمو جرتي لميلين أبدي يومان غددو نتجباتي بياباتي أكلونيا كريت أكلوكو غرغرامو رترغمتي تلميسو أما ورانا إيبان سربا مرغناموما يوخان مرغلو بونجراچو نامي غافدب display journey أني في سيارة وعي يوحنا دبرتي يوحنا إندربا أني كنت ورياو وريكم بكدوت من الكاو تنجروا على قدسيسة تين جارد الدم توكيس وخيس لميلين إثيوبيا بيس ينقرقرا مجرتي يجرن يا غرغرتاني لنا ما كان مالاوي قفت ترجمتي كان درا ليبيا كيست واني تاعتري ميديا لينك CNN فان investigation جبا رت راوچو انو ترجسيسني تترني تتس لمين إثيوبيا كسمس لميلين غودانتوني بيوتاليت أفريقيا راتا أن هدوني غرغرتات أف كان سات لمن توج الباسيد أف سات لمن غرغرة ماجرا شو غني كباس نسوني سات لنجرا كجارة كان كيستي أكيرو مغيون كاسي دلدلا غرباج أمي وغجارة أمي كدورا ون أفسان دي بيساني دلالو نسيران لا صدركا كانت دلنا ما غرغرات كان ساني جراني كناف كان سات لما جراني مبك هدو تلميلي إثيوبيا تون هدو وان نما دكوف سودا كناف مالتو غهاجر لميلي ونجدو غحال بيجا كيسا كان هندم تيوبي كدا والورانسي كفاتين دينغدي حجد أبدومان كالين سجرينيا سببوت هدو ترسو في هندن دنيا سرتي حتى أوتي لميلة مقدانا براتس في جنون هنجرو خراب لا فما دان دي بلا فما رسوسواني يروساني بيرا قدانون في سات لمنتو جرا يو كانوا سات لمنتو جرا كما كان براتين موتومان لميلة إثيوبيا تفديم مهنجرو لميلة إثيوبيا موتوما ساني فديم مود أبوني أركدل لالو تاتككو فان بكتي بفا أكان قد سيساف سوكن نيساتا إني أكساني درارات أفسات لمن تاسساتي كان يجرو هركذا لالو تاتبوان جرات غرغرامو كان قامتو كيسا فنانمي غرغراما كان غبرما أفسات لمني روساني نما نمتي ددبر فمني دكاني أركينو هدو وارفاسات بلا لميلي إثيوبيا مدتا جرو كوني اغا كون اوديسي كون غمتوكون يرو لميلين منين هدا سعودي كيسا تدرارما جران بيت دي بفمو ايغلمني رودونجر اودوني آغا كسيد أغا حموتي دي بي بيوتا غراغرا كيسا تموها ركسيتي لميلين إثيوبيا غرغرتاب سات لما جرو جون وان نمر فتشي سودا موتمان إثيوبيا أصو لميلي كان أفتي يفنو كني كيسما أنجلا دلالو تسيران على كوكوتورة صوت يفتي وفي يروجي دلالة جتودا كان رجعت جرو موتمان إثيوبيا كان لميلي في هذه كان غرود أجد أن يبدأ شودا بانوسي وصوت أنجلا دلالو تسيران على كان تجرورة فول لفتة ميغاري دايتني يادا
namoonni amma Maalaawii keessatti qondaalota mootummaa Maalaawii yakkamtoota biyyattii wajjiniin ta'anii haala kanaan lammiilee gurguran amma diippoorti ta'an yookaan Maalaawii keessaa ari'atamanii jedhamee jira. Garuu yakki isaan raawwatan yakka xumura hin qabnedha namoonni kunneen diippoorti gochuu yookaan biyyarraa ari'achuun Maalaawii qofti isaan kana gocha isaaniirraa dhaabsisuu ni danda'a barnoota ta'uudhaaf ni danda'a yakkamtoonni kunneen akka gocha akkasii irratti hirmaanneeffanni jedhu. Gaaffiidha isaan kana hordofee lammiilee koo kanaaf saaxiltan jedhee silaa kan seeratti dhiheessuu qabu tarkaanfii irratti fudhachuu qabu mootummaa Itoophiyaati. Garuu sanaaf qaama dhimma baay'ee hin arginu. Akka waliigalaatti balaan godaansa seeraan alaatii wal qabatee lammiilee Itoophiyaa dhalattoota Oromoo dhalattoota kibba Itoophiyaa mudataa jiru kun yeroo gara yerootti waan hammaataaf suukanneessaa taatee dhufeeti kan jiru. Kun itti dabalatan yoo jiraatetti dabalaatii gara ajandaatti aanutti ceena. Lammiileen balaa kanaaf saaxilaman yookiin immoo godaansa kanaaf saaxilamaa jiran lammiilee Eritiriyaa, Somaaliyaa fi Itoophiyaadhaan lakkoofsi guddaan immoo lammiilee Itoophiyaa akka ta'e gabaasa yeroo garaagaraatti dhiyaataa jiru ni agarsiisa. Ji'oota jalqabaa bara 2023 akka faranjootaatti qofa gabaasa UNHCR jaarmiyaan baqattoota yookiin koolugaltoota kan dhaabbata biyyoota gamtoomanii ka Afrikaa kibbaa jiru akka jedhetti ji'oota jalqabaa 2023 keessa qofa lammiileen Itoophiyaa Afrikaa kibbaatti UNHCR itti galmaan 2023 ture jedha. Lammiileen Somaaliyaadhaa ji'ootuma sana keessatti galmaan immoo 2006 ture. Waggaa tokko keessatti gabaasuma zeenii humanitarian kanarraan dubbisaa jira. Lammiileen Itoophiyaa fi Somaaliyaadhaa Afrikaa kibbaatti UNHCR itti galmaan 50 caalu jedha. Lammiileen kunneen Afrikaa kibbaa kan deeman karuma kanaan namni 50 caalu waggaa tokko keessa gara Afrikaa kibbaa biyyoota amma kaartaa isaanii argitan sana ulaa sanaan godaanee Afrikaa kibbaa dhaqqabee warri kuniyyuu warra UNHCR itti galmaa'e malee kan ragaan UNHCR hin dhaqqabin hedduudha jechuudha. Kuni biyyoota ulaa kanarra jiran kan lammiileen kunneen keessa godaanan yaaddessuutu irra jiraata. Hundaa ol immoo ka'umsa godaantotaa kan taate Itoophiyaa baay'ee yaaddessuutu irra jira. Mootummaan Itoophiyaa guyyaa tokko waa'ee lammiilee kanaa dhimmamee yoo ibsa kennu argeetii hin jiru. Kuni baay'ee nama gaddisiisa. Carraa hedduu immoo qaba mootummaan kun itti fayyadamne malee irra deddeebiin kan gabaasaa turre ulaa gara baha giddu galeessaatti godhamaa jiru keessatti lammiileen kumaatamaan lakkaa'aman gidiraa walirraa hin cinne gidiraa hama yakkoota hammeenyaa irratti raawwataman abiddaan gubuu namoota fannisanii reebuu qaama isaanii irratti dhiibbaa garaagaraa raawwachuun kunneen raawwatamaa ture. Waldaan ittisa godaansa seeraan alaa kan jedhu tokko ragaa irra deddeebiin nu ergeen hojii kanarratti hojii ittisa godaansa seeraan alaa fi daddabarsa namummaa kanarratti hojjetaa ture. Waldaalee akkasii fa'aa wajjin hojjechuudhaan IOM faan irra deddeebiin mootummaa Itoophiyaa caalaa dhimmamee yeroo ibsa baasu yeroo koonsarnii isaa ibsu sodaa qabu ibsu argaati turre. Garuu mootummaan Itoophiyaa kanarratti riyaaktii gochaa hin jiru. Gara fuulduraatti hojii kanaaf xiyyeeffannaa kennuun baay'ee barbaachisaadha jedheedha. Akkasinuu kaaftan mootummaan Itoophiyaa ofiisaa godaansa seeraan alaa jajjabeessaa jira. Lammiileen gara baha giddu galeessaatti akka deemanii carraa hojii argatan jechuudhaan kuma dhibbaan rikwiit godhee naannoleerraa gara baha giddu galeessaatti ergaa jira. Gabaasaaleen miidiyaaleen akka Aljeeziraa baasanii ni agarsiisu. Baay'ee akka irra deebi'ee dubbachuu barbaadu duratti illee dubbadhe baay'ee hojii walxaxaadha. Warri godaansa seeraan alaa keessatti qooda qaban human traffickers sadarkaa mana hidhaa ofii ijaaranii gabaasa tokko dubbisaan ture dhiyoo kana mucaan tokko kitaaba barreesse. Namni Kidaane Zakkaariyaas jedhamu yaadattu lammiin Eritiriyaa tokko ka Itoophiyaatti qaba. Warra Liibiyaa keessatti faa mana hidhaa ijaaree lammiilee Itoophiyaa, lammiilee Eritiriyaa, Somaaliyaa fi Suudaan gurguraa turetu ture bara. So yakka high profile yakka addunyaa gubbaatti olaanaa jedhamee jirudha. Mootummaan Itoophiyaa xiyyeeffannaa kennuufii qaba yoo akka mootummaatti akti gochuu barbaade jechuudha. Galatoomii Abiraam gara dhimma keenya itti aanutti ceenaa dhimmi keenya itti aanu haala naannoo Amaaraatiin wal qabatee ibsa yookaan gabaasa Human Rights Watch irratti baase irratti kan xiyyeeffatudha. Dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmuudhaan beekamu Human Rights Watch naannoo Amaaraa keessatti ajjeechaan jumlaan raawwatamaa jira. Humnoota mootummaa federaalaatiin badii hedduun yakki hedduun lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jira jechuudhaan himateeti jira.
battala baatee gayyaa 2023 battala lolli naannoo Amaaraa eegalerraa kaasee humnoonni mootummaa naannichatti bobbaafaman lammiilee nagaa hedduu fixaniiti kan jiru yookaan yakkoota garaagaraa raawwataniitti jiru jechuudhaan daayireekterichi aantuun Human Rights Watch kan damee gaanfa Afrikaa Laatishaa Baaderoon isaanii dubbatanii jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gamtaan Afrikaa fi michoomni Itoophiyaa dhimma kana gidduu seenuudha qabu qorannoo walabaatu barbaachisaa yaada jedhu dhiheessee jira guyyeessa ciraasii kenna. Yaa mootummaan Itoophiyaa jaarmiyaalee mirga namooma bira dhiibba sarba mirga namoomaa yakkoota waraanaa duguug sanyiitiin himatamuuni aada taate jirti manzili akkuma publicationii yookaan maxxansoota hedduun jibba'uu miti maxxansoota gurguddoo akkuma maxxansoota gurguddoo kan jaarmiyaalee mirga namoomaa yakka mootummaa Itoophiyaa jibbaasu irratti argamu mootummaan maqaa isaatii fi waraabessi hagaraa malee maqaa maaltu na dhibee jedhani sunumna fakkaatti abbaan fedhe dhiibba sarba maasee dhiise dhimma xiyyaa miti barcuma xiinti fadwaan jedhu fakkaata I think little care maqaa addunyaan itti yaam kan mootummaan Itoophiyaa is okay jedhee waan ufamansiis fakkaata jaarmiyaalee mirga namoomaalleen mootummaa Itoophiyaa yakkaan himachuun dhaamna akkuma itti fufanii jiru Amnesty International wagguma kan keessa waggaan kun amma jalqabe jaafur keessa marsimeeq mootummaa Itoophiyaa himate xeeddeebanii ilaaluun hin taate Amnesty marsimeeq himate koomishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii marsimeeq himate dabri immoo koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa خموتهم جلب بلوجي يروميك متوان جدًا لالون سلبو متي نامي توكو غافا مقاتو كفر التمن أدو مقاسو ينير ديبياني مقاسو دروغاتر نيم تاودن دا مقار رفسو تاودن دا إيجي تمن أمو أموتم فكاتو موتهم ماني توبيا سر بمرقا جيجا دبسي آسا خدالك وانا ماني فرات فكاتا جارمالي مرقنا ومالي نتفاني جدًا نكم يونجدو جيجان جملة أنا نومارا راوتامو يبسر باسين Human Rights Watch إمات ديسجرا Agayyi rajal qabee jedha agayya irratti akkuma beekam gareen dhatoot faana Amaara magaalota gurguddoo naannicha qabachuu hordofee labsii yeroo muddama labsamtee turte labsi tanaa wal qabatee humnooti federaala yakkoota hamaa dalagaa jiru waan jedha kaasee jira kanumaa wal qabsiisee illee Human Rights Watch jaarmiyaalee gurguddoo lamaa yookaan dhaabbata gurguddaa lamaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif gamta Afrikaatti yaamichi dhiyeessa jira qorannoo walaba godhu qabdu naannoo Amaara keessatti namni dhumuu jira waan jedhan kaasanii jiranii akka fakkeen guddayyaa wanni Human Rights Watch dhiyeeffate aleellaa amma jigaaf 29 Maaraawii keessatti akka fakkeen guddaa kaasee jira. dhimma kana wal qabatee akka gabaasii Human Rights Watch jedhunitti Human Rights Watch by the way directoriin Horn of Africa gaaf Afrikaa khadaat Laatishaa Baadarii waan kan dubbate magaala Maaraawii tan keessa lamiilee nam lakkoofsaan 20 caala bilbilaan dubbifne ragaalee suur sagalee khachirraa dhufan irratti hundaa'uun akka qulqulleeffanneet mootummaan Itoophiyaa lamiilee nagaa jimlaan obbaasee jiraa waan jedhan kaasanii jiranii kanaaf homsa kuumat irra qulqulleeffadhetti guyyaa majjii 20 kan gareen hidhattoota faannoo magaalatti seente raayyaa ittisa biyyaatiin waladhanii turanii aleella kan irratti raayyaan ittisa biyyaa baay'ee dhumachuu haasa gabaasichi garee hidhattoota faannoo irra namni lama dhumee jira kanattaan sun aleella karaawwat mootummaan Itoophiyaa namgatuullee ibsum kanaan ifoomsee jira dhimma kanaan wal qabatee qaamoleen gargaraalleen armaan dur ibsa baasuun isaanii ni yaadataman ulleen irra dubbanne turre koomishinii mirga namoota Itoophiyaa warra ibsa baasan keessatti argama namni lakkoofsaan 50 caalu qaamoleen nageen mootummaatiin manir deemanii obbaasuu ifoomsee ture hammalee USA ambasaaddar Itoophiyaa kan Finfinnee jiru USA ambasaaddar biyyattii kan Finfinnee jiru Erfiin Maazinga ambasaaddar Erfiin jechaan tuninee aadmalee fudhatamin qabdibsee jabaasee jira hammalee gamtaan Awurooppaa dabri United Kingdom yookaan Biriitaaniyaan faan ibsa wal fakkaataa baasuun isaanii ni yaadatama dhimma kanaan wal qabatee communication mootummaa tajaajila communication mootummaa irra guddaa kan laggaase tulluu deebii kennee jira aleella nurra bananii qolachuuf yoo yaalii goonutti lammi namoota hundumanii waan jedhan kaasuu irratti argama laggaase tulluu kan ka jedhuuti malee background loltoota Itoophiyaa irra beennutti bakka leellaan irra raawwatamu cufayyuu revenge uummata qulqulluu irratti haleella raawwachuuf ijjeesuun yeroo kakkaatti himati irratti dhiyaachaa ture himati naannoo Amaaraa kulleen waan addaatiin jedhettiin inamanu because loltoota Itoophiyaa raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa habiyyi ittisadhaan lamiilee hundaa fi gaarinti jedhanii herregan yeroo kakkaatti sarban mirga namooma yakkoota waraana duguug sanyiitiin himatamaa ture ammallee bifuma wal fakkaatuun himati irra dhiyaachuu jira Human Rights Watch yaamichis dhumaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhiyeesseen loltoota Itoophiyaa kun yakka dhibba sarban mirga namooma waan ammeessaniif qaamni nageenya gumsa gootanii gar tokkollee ittiin ergina yaamicha dhullee dhiyeessanii jiru akkuma beekamu waggaa afran dabran kan keessa loltoota Itoophiyaa kireeditii qaban baay'ee dhabanii jiranii
humni nagaa eegumsaa Suudaan kee jirfa dabalatee bakka gargaraatti ofirra baasa turanii Soomaaliyaa keessallee bal'inaan godaansifama jiru. Soo fudhatami dhiibba sarbama qabii keessatti addunyaa dhimattuun kanaan wal qabate loltoota Itoophiyaa yakkamtoota waraana afran keessa tokko qaamii garee faannoo Shaabiyaa taansee garee TPLF waliin warra dhiibba sarbama mirgaatiin himatamu naannoo Amaaraa keessalleetti waan wal fakkaataatti irra dhiyaachuu jira himati. Naannoon Amaaraa dhaabbilee yookiin immoo namoota vookal ta'an dhageettii qaban hedduu qabaachuu isaa sirraa hubatta. Maaliif Oromiyaa keessatti yakkooti kanaan qixa ta'an baay'een raawwatamanii jiran. Shawaa Lixaa ilfata ni yaadattu viidiyoowwan OMN gadhiisaa ture. Maatiin tokko jumlaadhaan bakkee buna dhugaa turetti faayiroon ajjeefamaa turetu ture. Cobii keessatti yakkoonni wal fakkaataan namoota jumlaadhaan fixuun waraana mootummaatiin deddeebiin raawwatameeti jira. Aanaalee Amboo bakka baay'eetti Shawaa Kaabaa yookiin Salaalee keessatti bakka baay'eetti waan akkasii raawwatamee jira. Tibban ammoo Shawaa Bahaa aanaalee akka Booset Dabree immoo Fantaallee fi Liiban Cuqqaalaa fa'aatti yakkoonni akkana bakka baay'eetti raawwatamaa jiran Oromiyaa keessatti. Yakkoonni naannoo Amaaraa keessatti raawwatamaa jiran xiyyeeffannaa argataa akka jiraniif hawaasi isaanii ijaaramee keessumaa eliitiin isaanii sagalee ta'aa waan jiruuf gara kalartii garaagaraatiin kaampeenii gochaa waan jiraniif dhaabbileen mirga namoomaa heerumsa akkasii argachuudhaan ragaalee hedduu verify gochuudhaan ragaa qindeessanii bifa kanaan dhiyeessaa jiru. Gaafatamummaa boruu dhufuuf bu'uura tokko kuni waayise. Hawaasi keenya kanarraa barachuutu irra jiraata. Uummanni Tigraayis kanuma gochaa ture yeroo waraanni turetti jechuudha guyyaa har'aatti. Ragaaleen akka kanaa gaafatamummaa boru warri yakka raawwate akka seeratti dhiyaatuuf godhamu keessatti bu'uura gaariidha. Akka Human Rights Watch jedhutti namoota 20 ol bilbilaan dubbisee jira jedhaa jira. Warra yakka waraanaa yookiin war crime kana quba qabanii kuni bu'uura guddaadha. Mootummaan Itoophiyaa yakkoota hedduu raawwataa jiraachuu ragaalee hedduutu agarsiisa. Akka guyyoon kaase yeroo yerootti dhaabbilee mirga namoomaa miidiyaaleen garaagaraa yakkoota waraanni Itoophiyaa raawwataa jiru publish gochaati jiranii. Hawaasi keenyas bifa kanaan dhaabbilee kanneeniif heerumsa kennee yakkoon Oromiyaa keessatti raawwataman akka xiyyeeffannaa argatan gochuun baay'ee barbaachisaadha. Kanarraa barachuu qabna jechuu barbaada waan naannoo Amaaraa wajjin wal qabatu. Kan akka waraana Itoophiyaa nama nyaachaa jiru jira jedhee yaadani. Dhugaa dubbachuuf addunyaa kutaa hedduutti waraana baay'eetu deemaatu ture. Sudaan erga waraanatti seentee waggaa guute waggaa caaleera niirli waggaaf deema. Namni dhume sadarkaa waraana Itoophiyaa kanatti lakkaa'ame jedhee yaadwan ji'oota muraasa dura dokumentari hojjedhee jira. Waraana isayyuu mootummaan bakka lamatti cabeeti bar waraana Sudaan jechuun mootummaan Sudaan jedhamu qondaaloti waraanaa bakka lamatti wal hiranii biyya waraana guddoo yookiin siviil waarii hamaa keessa seenteedha. Itoophiyaan sadarkaa isaanii mootummaan giddugaleessaa maqaadhaafis ta'u jira. Garuu yakkoonni biyya sana keessatti raawwatamaa jiran kan Sudaanii ol yeroo saatiinis yoo biikkitu hammeenya waraanaatiin walitti dhufu dhugaa dubbachuudha. Mootummaan Itoophiyaa itti adeema namoota nagaa jumlaadhaan fixaa jira. Oduu kana keessatti wanti baay'een ajaa'ibaa jiruu fi gara fuulduraatti mootummaan kun riikardii hamaa kabiraa ittiin galmeessee dabre jedhu. Waraanni loltoota Itoophiyaa kutaalee addunyaa garaagaraatti maqaa nageenya kabachiisuu yookiin peacekeeping missioniidhaan beekamu biyyoota baay'ee keessatti muuxannoo gaarii qabdi biyyi suni kun maqaa waraana Itoophiyaafis gaarii ture dippiloomaasii Itoophiyaafis gaarii ture imeejii biyyattii addunyaa gubbaatti qabduufis gaarii ture baay'ee biyyoota muraasa international peacekeeping missionii keessatti biyyoonni hirmaatan US China France Itoophiyaa dabalatee biyyoota xiqqoodha. Afrikaa keessa biyyoota muraasa Itoophiyaa dabalatee kan sadarkaa sanatti gumaacha godhaa ture. Haga guyyaa har'aatti yaadattu gaa Somaaliyaa dabalatee jechuudha. Waraanni Itoophiyaa international mission keessatti akka hirmaanne jedhanii UN'dhaaf waamicha godhaa jira warri Human Rights Watch. So waamichi kun waamicha salphaa miti. Riikardii hamaadha mootummaa Itoophiyaaf waraana Itoophiyaatiifis jechuu barbaadeta. Himati Human Rights Watch mootummaa Itoophiyaa irratti dhiheesse kun himata salphaa miti yakka waraanaatiinidha kan inni himataati jiru ammoo dhugumatti qaamni yakka waraanaa raawwataa jiru kun akkamittiin qaama naga eegsistuu ta'ee biyyoota garaagaraatti bobbaafamaa wanni jedhus gaaffiidha sana akka mootummaan
dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waan kana akka deebi'ee ilaaluuf gaafachuun isaas wooma eegamudha. Sababni isaas irra deddeebiidhaan Tigraayitti, Oromiyaatti, naannoo Amaaraatti yeroo yakkoonni suukanneessuun humna raayyaa ittisa biyyaa jedhamuun humna mootummaan federaalaa bobbaasuun raawwatamu argineeti kan jirru. Yakki maraawwiitti raawwatame kun irra deddeebiidhaan qaamolee hedduudhaan yeroo qeeqamuuf balaaleffatamuudha kan arginu. Xiyyeeffannoo guddaadha kan inni argateetii jiru. Oromiyaa keessatti yakkoota raawwataman keessaa ajjeechaan abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame. Naannoo Amaaraa keessatti yakkoota raawwataman keessaa dhumaatiin maraawwiitti lammiilee nagaa mudate. Tigraay egaa bakka hedduudha kana dura ajandaa miidiyaaleetti kan inni ture. Sanaaf gaafatamni malu dhufee raawwanne jedhu inni sun gaaffiidha. Fuulduraaf garuu dhimmoota irratti gaafatamni mootummaa Itoophiyaatti dhufuudhaaf malu keessaa wantoonni ammasitti eerre kun isaan ijoo ta'anii yookaan agarsiiftuu ta'aniiti kan dhiyaatan akka ta'edha kan argaa jirru. Jaarmiyaan mirga namummaatiif falmu hundumtiyyuu waan kana irratti yeroo ibsa baasuudha kan argaa jirru. Kun akka ta'uuf akkuma Abiraam jalqaba irratti gaase ga'een diiyaaspooraa Amaaraa salphaa hin turre, ga'een hayyoota Amaaraa salphaa hin turre, ga'een miidiyaalee isaanii salphaati hin turre. Egaa yakka mootummaan federaalaa sadarkaa kanatti raawwatu naannicha keessatti raawwataa jiru guyyaadhaa gara guyyaatti ba'anii iyyuun isaanii ba'anii warra advocacy hojjetan naannoo Amaaraatiif uummata Amaaraatiif yookaan qabsoo uummata Amaaraa kan jedhamuuf warri dadammaqiinsa uumaati jiran guyyaa guyyaadhaan wanni isaan gochaa jiran dhaabbileen haala naannichatti mootummaa federaalaatiin yookaan mootummaa federaalaatiin raawwatamuuf xiyyeeffannoo akka kennan godheeti kan inni jiru. Gama kan biraatiin dadhabinni arginu naannoo Amaaraa keessatti humnoota mootummaa federaalaa qofadha kan gaagaama lammiilee nagaa hordofsiisaa jiru wanni jedhu gaaffii guddaadha kan inni ta'u. Humni milishaa faannoo sadarkaa fakkaatti hin qabnetti yeroo inni akka suukanneessa lammiilee nagaa irratti raawwatu hin argina. Waan sanaaf garuu xiyyeeffannoo hin kennine kan isaan jiran. Mootummaan isin himanne mootummaan silas faannoo himataatiin jiru. Faannoo jindiinummaa hin qabu jedheeti kan inni jiru. Dhumaatiin lammiilee nagaa garee sanaan raawwatamus akka isa hin dhukkubsine irra deddeebiidhaan ibsaati kan inni ture. Wallootti, Agaa'ootti, Qimaantitti darbee naannolee ollaa naannoo Amaaraa jiranitti yakki humni naannoo Amaaraa keessa socho'u raawwate sun isaanis egaa lammiilee nagaadha warra yakki irratti raawwatame suni sila sadarkaa sanatti dhimmamanii fi ibsa baasuu danda'utu irra ture. Sun akka hin taane akka ta'u kan hin goone garuu tokkoffaa callisa mootummaati. Lammata qaamoleen dhimmi ilaallatu kan uummattoota sanaaf iyyuudhaaf mala sadarkaa barbaadanitti iyyuu dadhabuudha jedheeti kanan yaadu. Yaa maaltu fakkaate akkuma taatti Facebook irratti Oromoon lakkoofsa illee guddaa fayyadama Facebook illee baay'ee. Facebook irratti garuu qawwee harka qaba misaayilu harka qaba misaayilu sun ammoo maalii oolchoo inni waan gatii hin qabne waan bu'aa hin qabne trash Facebook irra wala baaru wala rabsu irratti yeroo gubu yoo garuu dhugaa uummata keetiitiif itti fayyadamti taate dhiibbaa gareen Amaaraa dhimmi Amaaraa keessatti kun yes coverage guddaa argata. Ameerikaan yaada itti kennu UK gamtaan Awurooppaa dabri jaarmiyaaleen mirga namaa kanneen akka Human Rights Watch faani irra dubbachuun boramu Amnesty Learning gabaasu Amnesty armaan dura gabaasee ture. Jaarmiyaaleen bira dammoo itti dabalanii jalaan deemuu irratti argamu. Yeroo tokko mootummaan Itoophiyaa yoo argitan taate ibsa jaarmiyaaleen mirga namaa gurdoon baasan kan umuutu hin daru. Anin sadarkaa mootummaatti ignorance akkana addunyaa irratti argamu beeku. Poolisiin biyya tokko bar decided ka godhamu yookaan biyyooti lixaa poolisii biyya tokko irratti hariiroo qabanii kallattii yookaan gabaasos jaarmiyaalee akkana irra dhufan irratti based ta'anii hariiroo biyyisuu waliin qaban murteessu bare. Gabaasii Human Rights Watch irra dhiyaatu, Amnesty irra dhiyaatu, sun qofaa mitiifin garee mirga gaazexeessitoota irra dhiyaatu dhibba salphaan qabaatu jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa sila akka mootummaatti uf defend godhu qaba namu propagandaan wal caaluuf compete godhu gareen Amaaraa dabirratti dalagam caalaalee propagandaan jabdu waan taateef inamansiifat gareen Tigraay akkas mootummaan federaalaa bakka diplomaasii imbaasot qabuut diplomaatot qabu fayyadamee dhiibbaa uumuu eesirra yeroo guba ijoollee xixiqqoo Facebook irra waccu ta mata dhiiraa qorichmaanii itti odeessuut tana fand godhee ijoollee akkana itti beesse kennaa jechuudha. Beesse suni kennu loobessi jajjabdu wanni jedhee yookaan diplomaatot jajjabdu wanni jedhee ufiyyuu defend godhuu hin dandeenye jechuudha. Wanni inni beesse itti baasu jirtu waan trash gatii hin qabne jechuu dandeetta. Tun ammoo deemte dhiibbaa akkam qabaattu ta'e maqaa loltoota Itoophiyaatii fi kaduraatiif hamma wal bira qabanii compare godhanii ilaaluu jira. Loltoota Itoophiyaa Kooriyaa fa dabalatee peacekeeping mission irratti hirmaattee maqaa gaarii qabdi. Soomaaliyaa keessatti dhalachuu Al-Shabaabii fi roolii wayii qabaattullee Soomaaliyaa keessatti loltoota guddoo baasuun maqaa qabdi. Gamtaa Afrikaa keessatti maqaa guddaa qabdi. Bara ammaan tana keessaan kan loltoota Itoophiyaa maqaa kamiin ibsamte? Yakkamtoota waraanaa war mangub war namijjees war dubrgudee jedhan addunyaa maqaa kanaan beetti jechuudha. Kun dhiibbaa akkam qabaa waan jedhu ajajooti waraana Itoophiyaatti intalanii jiru. Faarsitoota bultooti mootummaa kan jala yaati kondomneemi fudhatte yookaan durgoo waa waxiin dhuddoo argattu tokkollee waan kan hin beektu the little knows
dhiibbaa akkam qabaata raayyaan ittis biyya Itoophiyaa maqaa nagaan ga'u yoo itti maxxanfamu tokkoffaa uummata irraa amantaa dhaba amlaal waan nu piraaktikaa kaala argine bakka riphee lolaaf mootummaan itti waladhutti uummati nagaa gara raayyaa baqachuu caala gara war boson jiru yookaan riphee loltoota baqatu mul'ata kun jechuun maal raayyaan ittis biyya namijjeesaa piraaktikaalii waan argan qabu propagandaan jiru muummeen qabu achi baqatuu jechuudha lammeessoo biyyoota addunyaa harakkoo nageenya qaban loltoota Itoophiyaan baqatu jechuudha loltoota biyya isaanii keessatti burgudeetan loltoota namijjeessa manguban jedhe jaarmiyaaleen akkana maqaa isaanii deddeebiyaa qaamni tamane biyya isaanii seensisin jiru so jajjabeen garee Amaaraa qofaa mitaanii yookaan aktiivistiin Amaaraa sagalee of dhageeffachuun yaa tokkummaan qabu nurin gooman jajjabeen warra dontaane dadhabbin gam mootummaatiin jirutti raayyaa isaanii kasaan gootota jedhanii maqatti maxxansanii faarsaa oolan dirra cufirratti sabbiif kan fakkaatuun salphisa jira jedhaman. Ayyaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork mariin qophii odeessaalee keenyaan taasisaa jirru ammas akkuma itti fufetti jira dhimmoota hafanitti ce'uudhaan dura beeksisa tokko daawwannee walitti deebina. Daawwattoota keenya Feesbuukii OMN sabiskiraayib gochuun OMN'n maallaqaamtuun sun akka danda'amu quba qabdu. Eeyyee kun tooftaa salphaa kan biraa miseensa OMN ta'uun miidiyaa keessan tumsuuf isin dandeessisuudha. Tarkaanfii kanaa gadi hordofaa. Facebook OMN kan hordoftoota miliyoona 2.7 qabuu fi baajii cuquliisaa qabu banadhaa. Profaayilii Facebook OMN gubbaa mallattoo subscribe jedhu cuqaasaa. Battaluma mallattoota nu cuqaastanitti Facebookii keenya subscribe gochuun maaliif akka isin gargaaru isiniif tarreessa. Tarree kanarraa gara gadiitti ammoo hamma maallaqa arjoomtanii maallaqa biyya jiraattaniitiin isiniif eera. Hamma maallaqaa sanaa gadiitti ammas subscribe mallattoo jettu cuqaasaa. Payment method bakka jedhu gaditti ammoo add new card filannoo jedhutu jira. Add new card bakka jedhu gadi lakkoofsa kaardii fi odeeffannoowwan akka guyyaa bara biyya jiraattanii isin gaafata. Odeeffannoowwan kanneen guutaa hanga dhumaatti deemuun waan isin gaafatu guutaatii OMN'if gumaachaa. Karaa kanaan Facebook OMN subscribe gochuun miidiyaa keessan tumsaa. Arjoomni OMN'if gootan uummata sagalee hin qabneef sagalee ta'uudha. Ulfaadhaa. Ayyaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork walitti deebinee jirra ajandaawwan hafan biroodha ilaallaa hariiroon Itoophiyaa fi Somaaliyaa ammas rakkoorraa gara rakkootti cehaa jiraachuudha argina. Mootummaan Somaaliyaa ambaasaaddara Itoophiyaa garas jiran yookaan Mogadishootti argaman biyya isaatii ari'uutti himamaati jira. Akkasumas konsilaawwan Itoophiyaa kan Hargeysaa fi Garoweetti argaman akka cufamaniif murteessuudha dhagahaati jirra gabaasa miidiyaalee garaagaraarraa. Kanaaf ammoo bu'uuraa kan ta'e tarkaanfii tibbana gama Puuntlaandiin fudhatame tarkaanfii sana hordofee ammoo hariiroo Puuntlaandii fi Itoophiyaa gidduutti uumame atu sababa ijoodha jechuudhaan kan ibsamaatee jiru. Puuntlaand tibbana hariiroo mootummaa federaalaa Somaaliyaa waliin qabdu adda kutuun akka biyyaatti of dandeessee socho'uuf murteessuu ishee beeksifteeti kan turte. Murtoon kun adeemsa heera jijjiiruu mootummaan federaalaa Somaaliyaa kan pirezidaantii biyyattii Hassan Sheikh Mohammadiin durfamu eegale mormuudhaan akka ta'e itti dhagahame. Kaabineen bulchiinsa Puuntlaand murtoo kana mormuudhaan Somaaliyaa waliin hariiroon qabu adda kuteetan jira yookaan mootummaa federaalaa Somaaliyaa wajjiniin hariiroon qabu adda kuteetan jira jedheeti ture. Ergasii ammoo aangawoonni Puuntlaand Itoophiyaa daawwatanii Itoophiyaatti simannaan jabaan taasifamuu fi dhageenye gara United Arab Emirates illee akka imalan odeeffannoowwan garaagaraa ni mul'isu. Dhimmi kun Somaaliyaa kan mufachiiseeti kan jiru Abrahaam Carraa fudhu. Puuntlaand guyyoota qubaan lakkaa'aman duradha kan Somaaliyaa guddoorraa adda citu yookiin immoo murtoo mootummaa giddugaleessaa Somaaliyaa malee dhuunfaadhaan dhimmoota ilaallatan sadarkaa addunyaatti murteessuu danda'a. Kana booda hariiroon Mogadishoo wajjin qabnu adda citeera kan jette guyyaa muraasa duradha, guyyaa 2-3 duradha. Guyyuma kana gidduutti qondaaloti Puuntlaand gara Itoophiyaas gara United Arab Emirates imaluudhaan daawwannaa gochaatti kan jiranii. Suura kanarraa akka argaa jirtan qondaaloti Puuntlaand kan ministeera maallaqaa biyyattii Mohammad Farah Mohammadiin dursaman qondaalota dhimma alaa Itoophiyaa keessumaa ambaasaaddar Misgaanoo Argaa deetaa ministeera dhimma alaa fi jila isaa wajjin wal arganii Itoophiyaatti yoo mari'atanidha. Akka miidiyaaleen Itoophiyaas miidiyaaleen garaagaraas gabaasaa jiranitti hariiroon kun hariiroo daldalaa misoomawwan bu'uuraa fi dinagdee cimsuudhaaf mootummaa Itoophiyaa fi Puuntlaand gidduutti godhamaa jirudha. Gareen lamaanuu akka himaa jiranis
obbolummaa biyyoo uummatoota lamaanii hariiroo dippiloomaasii gamlachuu jiru cimsuudhaaf ni hojjennaa jechuudhaan akkuma biyyaatti kan dhufan jechuun warri Puntland akkuma Somaalilaand wajjin hariiroo ulaa galaanaa irratti waliigaltee mallatteessan sadarkaa biyyaatti walitti dhufanii sadarkaa ministiraatti waliin dubbataa jiru jechuudha. Kun Itoophiyaa fi Somaaliyaa guddoo gidduutti muddama uumaa jira akka yoon kaase guyyaa har'aa Somaliyaan isee Moqdishoo jirtu ambaasaadara Itoophiyaa gara Itoophiyaatti gara Finfinneetti akka deebi'u gaggeessuusee miidiyaaleen gabaasaati ka jiranii dhimmi kun ji'oopolitiksii baha Afrikaa keessatti oduu guddaa ta'e himamaa jira. Har'a ganama kaaseeti hiika garaagaraas warri kennaniif jiru. Tokkoffaa hariiroo Puntland fi hariiroon Itoophiyaa hariiroo diinagdee jabeessuu qofa osoo hin taane hariiroo siyaasaati jedhanii ibsaa jiranii. Because Puntland guyyoota muraasa dura Somaaliyaa isee Itoophiyaa wajjin atakaaroo keessa jirturraa adda cittee baatee jirti. Gariin siyaasa haalooti Itoophiyaan saffisa kanaan Puntland wajjin hariiroo eegaluun siyaasa haaloo yookiin immoo atakaaroo Somaaliyaa wajjin jalqabdee haaloo ba'uu fi Somaaliyaan gama isheetiin na biyyoota yookiin immoo garee Itoophiyaa wajjin masaanummaa qaban diinota seenaa warra jedhaman wajjin hariiroo cimsachaa jirti. Hiree kana argattee Itoophiyaan irra buutee jirti jedhamee siyaasa haaloo jedhamee ibsamaa jira. Ji'oopolitikaa naannichaaf tarkaanfii olaanaa fi dhiibbaa qabus jedhamaa jira. Hariiroo Somaaliyaa fi Itoophiyaa muddama keessa seensisaa. Nageenya gaanfa Afrikaa irratti illee dhiibbaa qabaachuu hariiroo danda'udha jedhamaa jira. Yeroo ammaa kana loltoota Itoophiyaadha Al-Shabaab qolachuudhaaf Somaaliyaa keessa jiru. Qoodi loltoota Itoophiyaadha baay'ee olaanaadha naannoo sanatti. Adeemsa Al-Shabaab dadhabsiisuu kanallee dadhabsiisuu danda'a jedhamee sodaatamaati ka jiru. Karaa biraatiin immoo Somaaliyaan mataan ishii Itoophiyaan haga Al-Shabaab deeggaruutti deemuu dandeessi jettee akka yaaddufaa reebanuu danda'a jedhamee sodaatamaa jira. Nageenya Afrikaa bahaa walxaxaa gochuu akka danda'u muddama yookiin diinummaa Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduu jiru immoo caalatti ammeessuu akka danda'u hariiroo gochuu danda'udha jedhamee ibsamaa jira. Gaafii Afrikaa kunini ibiddi gaanna fakkaatti nama guban kaan gaafa Afrikaa ijaaramaa jedha yaala kee tokko. Wanni sun piraaktikaali waan mul'achuu jirtu na fakkaata. Gaafa Afrikaa walamaan xaxamuu jira. Biyyootaan gaafa Afrikaa kee jiran tokko keessi isaanii nagaan qabu harki caalmaan deebisanii ammoo rakkoo kee walii jirtutti fayyadamanii wal qoncalanii mul'ata akkuma beekamu. Eertiraan nagaan qabdu diktaatoraan bulti. Itoophiyaan waraanaan kallattii hedduu raafama jirti. Soomaaliyaan Al-Shabaab dabalatee mootummaa ta'uufiyyuu daddaaqa jirti. Gaafa Afrikaa keessa Suudaan kibbaa cuftii isaan waraanuma maama kee jiru biyyatti naga qabdu yamma Keeniyaa qoftaatti argamtee jirti. Yeroo dhiyoote sammuu Soomaaliyaa keessatti eegii pirezidaantiin ammaan tan aangoo gubbaa jiru Hassan Sheikh Mohammed aangoo karaa nagaatiin farmaajoo kennee farmaajooleen deebi'ee mo'atames Soomaaliyaa keessatti carraan abdii jiraachuu mal jedhanii jaarmiyaaleen akka IMF faan cufti liqee biyyatti gubbaa jirtu persenta jawaan dabartirra kaffalanii tura. Yeroo dhiyootes ammoo jalqaba 2024 kanarra kaasee waliigalteen Itoophiyaan Soomalilaand waliin mallatteessite Itoophiyaaf Soomalee jidduutti ataakaroo hamaa dhaluun isiin yaadatama. Ataakaroo kanaan wal qabatee Soomaleelleen warroota diinota Itoophiyaa jedhaman kanneen akka Gibs dabre immoo Asmaraa fa'aa waliin walta dhufeen jajjaba uumamaa irra deebiin argaa turre imat warri bal'inaa walirra dhiyeessu sadarkaa gamtaa Afrikaa facuuf irra wal qoccolanii pirezidaantichi marii addaan kutee galuu facuuf gubbaa dhaqqabanii turanii. Kanaaf hoomsi guddayyaan Itoophiyaan galaan diimaa argadhe jedhattee ado Soomaleen qubi hin qabne qaam Soomaliyaan qaam xiyyaa jettu waliigaltee uumuun Somaaliyaa baay'ee dheekkamsiifte jirti. Soomaaliyaan jal sarartee wanni siin jettu mootummaan Itoophiyaa ammaan achi nagaa bultee nagaa oltee waliin jechuuf hariiroo Soomalilaand waliin qabda addaan kuttee yoo ula galaanaallee barbaad an Soomaleen guddooniin jira karaa Moqodishoo gulaan dilqa gootu waan jettu kaaftee Ameerikaan faalleen gamtaan Afrikaallee warri addunyaa hundu yaa Soomalee kan waan deeggar fakkaata. Mootummaan Itoophiyaa riphee turbaayizewee kun beektan waliigalteen tun mallattaa hordofee miidiyaaleen Itoophiyaa khaadiree mootummaa cufti waan kan guddoo dhaadessa turan. Galaan diimaa isanii fidee jira Alima Abbaa Gadaa jedhanii guddoo sirban. Dubbiin akkas akka hin taane arganina miidiyaaleen kafareejii dhoowwatanii saayilent muudiin deema turan. Am torbaan kan keessa
والإبدأ بونتلاندي في سومالي يدور على تتي فيدمون ساعتي أمان تنا ساعتي دوبين أو بتخنت موتومان إثيوبيا دبلوماتوتا غاروي سومالي بايزي بونتلاند مقالي قد ورا غاروي جدو بونتلاند في سومالي لاند خون سومالي عنك عام خيجتي بونتلاند كابا بابيتي ترجمتي بيوفدان ديت في إنجت تسيد سوماليان بيكمتين كنينيف أكم صور سومالي لان الدنيا بيكمتين إن كنينيف نو سومالي دو كنينيفي الدنيا كنو في إندان ديت يلقى سومالي كنافي سو أقولي قالتي ساعتي أم سومالي في بيوتان يسيو خان كامولين وفدان دانكانينك سوماليان دي في بونتلاند فان كومي خازاني تيتوبيان ورخوالين أريرومون سومالينا كتوبيان سوماليا ديغو في وجهة جرتو توان الرجانيف دوبينا تاكرو بفاران التجرت ده ممكن أول كذا كم سنكافتن أمباسادري غوفامو أمباسادري إثيوبيا خسوماليا يخام مقدسو جر مختار محمد واري بيا غوفامو روترز غباس جرام أديس ستاندرد دمو ديفنو غما كابوف أمباسادري تي بيا بيندي مني وانجر خاسو الرتي أرجمو ورخونني ديمة اسم والخيسة والقتولات أرجونن دينا غافتكم جنون إثيوبيا نما كان راتك أبتجر تو جمع هندانيو بونتلاند ولين حريروك أمنو جبيش وربنا كان جر وقت أمباسادر مسكانون إبسني تجر جلا بونتلاند بيتي دعوته في كان جتشون أجا فول درافيو على تير موتبرود أجود أفي ملا جود حريرو بونتلاند في إثيوبيا كان أول قبته كون سوماليا في كورماتا إسا كامبراتي سوماليا نبلجينس حسن شيخ محمد جلت وقالوا متر موتا كان أول قبته كورماتا جباكي إسا وانسين تجرتو كان نفكاتو أتوتي كورماتي كان سوماليا كفر نيادوني هندندامو دمتشس سالباتي وان تمرا رجعتيو كان ديم سمت جرو كانان وان سالبات ماتيتو فجر نيادون استقورا كيسا سبب نسا سوماليان ميتشوت هيدو كان شينيك أبدو ميتشوت ججبو كان نينا كتركي وفتنا هرير سيدي كان شين جرتو حريروني جو بياف تركي جباتو اللي سبب سومالي لاند في بونتلاند كان حريرو سوماليا وجنين جرو كان أول قبته قفتشو كدن دو قباساليني بحاجرني mul'isu gama kan biraatiin Soomaaliyaan biyyoota akka Saawudi Arabiyaa illee of cinaatiin qabdi hariiroo mootummaan federaalaa Soomaaliyaa Saawudi Arabiyaa waliin hariiroo jabeessuudhaaf sochiin inni itti jiru ni jira. Mootummoonni gamtooman gamtaa Afrikaa faallee dabalatee Ameerikaa faallee tokkummaaf birmadummaa daangaa Soomaaliyaa kabajamuu qabaa ejjennoo jedhutti akka cichanitti kan isaanii jiranii kun Itoophiyaafis qormaata jabaa ta'uudhaaf akka danda'uudha kan eegamu waliigalaan haalli gama bulchiinsota Soomaaliyaa gudditti lameen jechuunis Somaalilaandii fi Puuntlaand biraa haalli mul'atu ejjennoon isaan fudhataa jiran mootummaan Itoophiyaa ejjennoon inni bulchiinsota kana faana hariiroon inni uumaa jiru yookaan tarkaanfiin inni gama kanaan itti deemaa jiru gaanfa Afrikaa itti raasuu danda'a waan kana afasitti gabaabsine naannoo Afrikaa kanatti I think jijjiirama siyaasaa guddaatu dhufaa jira jedhee yaada salphumaatti laaluu dandeenya jedhee yaadu keessumaa tarkaanfiin Abiy Ahmed fudhatte tarkaanfii waayis ta'e miti Somaaliyaa faana diil gochuu danda'a jedhee yaada karaan suni yoo cufaa ta'e irraa kan hafe waa'ee ulaa galaanaa karaa biraatiin immoo bulchiinsi Hasan Sheikh Mohammed tarkaanfiin inni fudhates baay'ee tarkaanfii muddamaa tarkaanfii waayis ta'e miti saffisumaan Itoophiyaan Somaalilaand wajjin waliigaltee mallatteessitee biyya ollaa taatee Itoophiyaa wajjin odoo jirtu Somaaliyaan saffisa olaanaadhaan biyyoota diina seenaa Itoophiyaa jedhaman Egypt faana Eritrea faana dabree Turkiin illee diinummaan qabdu Turkii faana hariiroo waraanaa hariiroo siyaasa jabaa ijaarutti seene kun Itoophiyaa dallansiiseera deebi'ee jechuudha tarkaanfiin ergasii Itoophiyaan fudhattee hin jiru garuu waliigaltee sana haga yoonaatti naqne biyyi Somaaliyaa jedhamtu addatti immoo biyya mootummaan gamisa biyyatti bulchuu hin jirretti proxy warfaa eeguutu irra jiraata baay'ee sadarkaa kanatti diinummaa Itoophiyaa labsuuni baay'ee gaarii miti akka biyyaatti akka assistate mootummaan Somaaliyaa tarkaanfii fudhate not wise because biyya walakkaa bulchaan jiru warri Itoophiyaa iyyuu parsantii meeqa parsantii 60 nutu koo bulchaa jira Biraanuu Juulaa Al-Shabaab bulchiinsa Somaaliyaadhaa gara caalaa waraana Itoophiyaatti tiksaa jira bakka jechaa jirutti waraana Itoophiyaa hagas ga'u biyya waggoota dheeraaf Al-Shabaabii wal lolaa jirtu bulchaa bakka jirutti biyya ollaa isayyuu tika nageenya Somaaliyaa keessatti qooda jabduu qabdu faana takkittumaan diinummaa hamaa labsuu fi michuu
godhee diinota Itoophiyaa sassaabuun dogoggora guddaadha yaadda. Itoophiyaa qabatan fakkaata jirti noom siyaasa wamjira gaafa Afrikaa kee jirtu dubbachuu jirraa miti ana kiyyatti bulchitooti gamlachuu dhibi qabdii jedhettiin herreka. Mootummaan Itoophiyaa bishaan galaana argachuun isa waan sirri bishaan galaana argachuuf ammoo kadanda akka seerii dila addunyaa eeyyamutti biyyitii Soomaliyaa jedhan ta recognize godhamte Moqoddishoo diil ka godhu qab Moqoddishoo waliin ture. Moqoddishoo irra godhee qaama Moqoddishoo waloluu jiru waliin alliance uumuun isaa steepin bira kattaantu maal seeti just jecha kan naa qabadhe steepin bira kattaantu mootummaan Itoophiyaa alaalama maal godhuu jira wal dhibdee gareeni ufiin uf bulchituun Puntland akkuma kan Somaliland Moqoddishoo waliin qabdutti fayyadamee warra waliin hariiroo uumee miti borganam Somaleen akkuma armaan dur Gibxi faan godha turte akkuma armaan dur Shaabiyaan godha turte qaamolee mootummaa Itoophiyaa lolaan waliin alliance uumte yoo dandeetti Itoophiyaa keessatti biddi qabsiisuuf deemuu dandeenya waan afuu danda'ati miti maal seeta politika keessatti ebelikii miti waan biraati nu Itoophiyaa yookaan warri Somalee sullee waan biraati garuu dhugaan lafir jirtu adeemsi deemama jiru agartee biyyatti lachuu biira akkoo qabdu Soomaaliyaan Alshabaabii wala dhuu jirti waggaa 20 mootummaa malee buluu irratti argamti waggaa 30 rakkoon isii muummeen qabdu Itoophiyaan aqyaama wal fakkaataa kee jirti kallattii hedduun uummata isiitii wal loluu jirti diin baay'ee marfamte jirti sa'aatii kanatti diin biyyoolaa waliin riileeshin uumu warri kaalleen diin mootummaa waliin riileeshin uume uummata biyyatti jidduu bobeessuu dhufaa jechuudha. Ayyee daqiiqaa muraasa afan keessatti dhimma keenya isa xumuraa gabaabsineeti ilaallaa Itoophiyaan IMF irraa liqa dabalataa guddaadha eegaatti turte liqni doolaara biiliyoona 3.5 akka kennamuuf mootummaan Itoophiyaa IMF irratti iyyachuudhaan deebii isaa tibbana eegaatti kan inni ture haa ta'uuti wanni kun fashaluusaadha kan hin dhageenye gareen IMF tibbana gara Finfinneetti imaluudhaan dhimma kanarratti qondaalota mootummaa Itoophiyaa waliin mari'ataa turuunsaa ni yaadatama haa ta'u malee mariin gaggeeffamaa ture waliigalteedhaan akka hin xumuramin Itoophiyaan ulaagaalee yookaan gaaffilee IMF liqa kana gadhiisuudhaaf dhiheesse osoo hin guutin hafuusheetu himame haa ta'u malee mariin taasifamu kun yookaan dhimma kanarratti yeroo dheeraadhaaf godhamaa ture fuulduraafis itti fufuu danda'a tilmaamni jedhu yookaan yaadni jedhu ni jira. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo diinagdee jabaadhaan raafamaati kan jiru liqa humnaa olii mootummaa baatee jirudha. Gama kan biraatiin hanqina sharafa alaatiin biyyattiin muddama jabaa keessaadha kan isheen jirtu. Liqni kun yeroo akkaan murteessaa fi barbaachisaa ta'etti mootummaa Itoophiyaa jala fashaluun dhiibbaan inni qabaatu salphaa kan taanedha xiinxaltoonni kan isaan kaasaa jiran guyyeessa. Rakkoon diinagdee Itoophiyaa guddayyoon tammaan tan irra dubbachuu jiran tajalqabaa infleeshin qaala'insi jireenyaati uummati biyyattii guyyaatti sadii tokko nyaachuun jajjabaattee jirti lammeessoon hanqina sharafa maallaqa biyya alaati doolar biiliyoon tokko gadi hajji tokko waliin tajaajilli kaazina yookaan shaanxaa keessa qabdi jedhu sadeessoon liqee wal qabate mootummaan Dr. Abiy Ahmad ka liqee ka ida wade minda فان روموتي فاني إثيوبيا والتمكن يا ستي ما فان إثيوبيا خالد أوكي إذا الرجال مين دات جداني إذا خفّل لفتني مين دا باسو جل كابني يا مين دا دبلو في خرور كباچو فدان داني أقوى لقالات لكين إثيوبيا موتومان إثيوبيا لكين الجرت بايه متجدا جباسا روترز قبل موتوم إثيوبيا وبيفتشون جباسين جاء دبرخيس لكين إثيوبيا تولي قلا دولار بليون جدا بسديت توك علام توسي بيسين تنامو بر دولار بليون توكو خا بوندي خا إثيوبيا كفلو دبدناني تمكان بدي أدون دبلتين جتشو دندينا سو موتومان إثيوبيا راكو جرستم فرو في أم غاغم دينك دي خبيت تركا كفتس غبيسوف IMF أكسماس وولد بانكر ددبين بري خدا چاتوري برين غدون نبدت بري دابتا انترناشنال مونيتور مالك فندي دل الدنيا خنا مري باي غدامي يردو ولرغني ولقالوا أمون دندين خنافو ديدلاينين غيان سلا إثيوبيا بيثت لك إفتشوك عبد جدًا تربان دبرخير أمته دلبات أمتنا فكاتا ستفاست أوف ماتش أمته أدو ديدلاينين كونين جينة ولا رجعني مراتشوان كوانيف تربان دبرخيسا توتني غاري لعبت مالك فند الدنيا أوجيين سينار تاتا كت بلته تورته مينستر فاينانسي بانك بيولسة دبلته هيرود إيراف ولا مراتشة تروساني دبتما موتومان إثيوبيا دو ليك أتنرم ملكا خطاته دينك ده بيأتي تسقبيسو تقالين سيرين يالله قوينر إسا هنكان شرف مالك بيالال باي ذا واي موتومان توكو ليك أرجعتشوني إيبان إنك أبصر بنتاتو كينيا يخفر أتتات يرود إيوتاس دولار أفشلينكي يو البركب شلينكين دولاري باي قد بوجر سبب إذا موتومان بيأتي ليك وانر قتيه في سوماليا خيور أتلوا أول فكاتا 4.5 something billion dollar إنني في موتومان إثيوبيا لين بيسة تنباية بربات تري خداتو تيمو وانتوت غوغردو لاميرتي
والفلمت وانا خجل قبا policy change موتومان إثيوبيا جزيرة من عامة توك كقول دابتي مالك فندي دل الدنيا هم موتومان رأي بقول أودي فتشة ترى جزيرة من عامة يخان policy هم خجل قبا موني devaluation يخان value قتي برين إثيوبيا أمان تنقبض أما اللي قد بوس يشون دولاريان بلاك ماركتي تبري دبتوكوتين غرغرة مجرا ميبي دباف ددمات أكو غرغرة فقول أني خلاص ونبيس لك إسنيف تسقبيس وفترته لم يسون أمو إثيوبيا في أكا يادات ياته في إثيوبيا لين كبجو تدب دبس ربنا مرجنا مومات أمريكا دبلته يكي ورانا خاتيجراي غرامسون أوروميا في ماركتة تتفوف جرا لك إسن الرجع تشوف وان كان أجني ملك سري تردفق أبدان جداني أوكي مالك فندي دل الدنيا إيبان الرجع لما ترى أمريكان بوردي عين مفخيسة بيس سنجرجارو خيسة تجاولانا وان كبدوف سبب مخنافنا فكاتا تاتي أما اللي إثيوبيان عين مفرالك أرجع شندن دينك على إنسي جرينيا هنكني شرف مالك بيلا دبر مولك إم بيت تقول بجرتولين جبات تفوفتي دينك دين إثيوبيا أما اللي ركوا يجبدو خيجرتين نفسودن دين. كوندالوتي IMF كونن مرسال مفاف بروم بجتا توكيس برا بجتا إثيوبيا توكيس مرسال إثيوبيا تدي بيانون كوليسا كوني بتوتسي دربه كان لما فاتي carraan sadaffaan ji'a kana keessa dhuma ji'a kana jechuudha Washington DC takka jiraatu qondaaloti IMF natti manii jira jecha jira Reuters jechuun negotiation yookiin marii kabiraatii fi so bara bajetaa Itoophiyaa tokkoyyuu fixee jira jechuudha mariin kuni aga yoonatti Itoophiyaan carraa argatu hin dandeenye akkuma isin kaaftan warri IMF alduree akka money devaluation fi policy change yookiin jijjiirama imaammataa gaafataa jiranii I think mootummaa Itoophiyaa gamlachituu waan danqamee jiru natti fakkaata karaa biraatiin immoo warri Ameerikaa dhaabbilee kanarratti dhiibbaa gochaa akka jiran warri lixaa Ameerikaa dabalatee gamtaan Awurooppaa sarbama mirga namoomaa waraana biyyattii keessatti jiru gaafatamummaa waraana booda dhalatee wajjin wal qabsiisee mootummaa Itoophiyaa irraa gaaffii qabu kana wajjin wal qabatee Itoophiyaan beessii argachuu hin dandeenye beesseen yookiin maallaqi Itoophiyaan argamtuyyuu maaliif oola kan jedhu gaaffiidha by the way because dinagdee dhaluudhamoo kan mirkaneessuu danda'u maallaqi yookiin liqiin gara IMF irraa argamu kun waraanaaf oola kan jedhu baay'ee gaaffii guddaa ta'eeti jira yoo waraanaaf oole idaa dabalata biyyattiif ta'a yoo dinagdee dhalchuuf yookiin immoo value add dinagdeetti waa dabaluudhaaf ta'e tarii dinagdee Itoophiyaa wayyeessuu danda'a kaayyoon IMF fi dhaabbilee maallaqa addunyaa kanneeni dinagdee Itoophiyaa tumsuudha yookiin immoo guddina dinagdee fiduudha akka waxabajjii ga'oo hireen kennamee jiru ibsamaati jira kreditaroonni yookiin liqeessitooti maal jedhaman France Club moo maal jedhaman Paris Club warri jedhaman kunneen warri Itoophiyaadhaaf official creditors jedhaman Itoophiyaadhaaf haga juunitti carraa kennamu jedhaati jiran akka gabaasa Reutersitti carraa kanneen fayyadamtimoo niifti ilaalla gara hundaatti. Liqii kun osoo argameera ta'e tokko idaa warra Paris Club kan ofirraa kaffaluu fa'iif oolaa yaannee jedhus inni jira. Dhiibbaan isaaniis salphaa miti. Dhiibbaan warra Paris Club kun yookaan garee liqeessitoota Itoophiyaa IMF irratti gochaa turan iyyuu salphaa miti. IMF akka maallaqa kana gadhiisuuf yoo IMF maallaqa sana gadhiise idaan jaraas irraa kaffalama waan ta'eef jechuudha. Dhimmi diinagdee ammam mootummaan interestii isaa raawwachuudhaaf isaa gaafatu yookaan dinagdee biyyattii fooyyessuu irrattis investaa godhu liqni gaafatamu kun naannee hawaasadha kan inni ilaallatu dhimma dinagdeedhaan wal qabatu kamiyyuu yookaan murtoowwan dinagdeedhaan wal qabatanii darban liqni kun ittifamuunis bakki inni itti hawaasa miidhu ni jiraata maddii faayinaansii biyyattii cufamuun maddii faayinaansii tokko gargaarsaaf liqadha sun cufamuunis bakki inni itti hawaasa miidhu ni jira ammoo sun gadhiifamee idaan biyyarra tuulamuunis naannee ba'aadha hawaasatti yoo sirnaan akkuma jedhame misooma biyyaatiif haala diinagdee biyyaa tasgabbeessuutiif sanaaf kan oolu ta'eef liqni gaariidha jechuudhaaf hin dandeessa garuu haala qabatamaa jiruun mootummaan Itoophiyaa liqa argamus gargaarsa argamus faayinaansii alarraa maddeen garaagaraa irraa argamu irra jireessaan waraanaaf oolchaa jira waan ta'eef anagas mara cufamuunsaa yookaan ittifamuunsaa miidhaa hawaasaati jedhee hin yaadu gama kan biraatiin IMF waan kana yeroo waggaa tokko oliitiif gaaffii kana fudhatama dhoowwatee lafarra harkisuun isaa mataasaa fudhatamummaan mootummaan Itoophiyaa hawaasa addunyaa biratti qabaataa jirullee hammam akka inni gadi bu'aa jirudha kan inni mul'isu
Waliigalaan biyyi diinagdeen biyyattii rakkoolee garaagaraa keessatti danqameetii jira. Qaala'insi jireenyaa kan hammaatan biyyattiirra jira. Hawaasni biyyattii qaala'insi jireenyaa kana dandamachuu yeroo dadhabe keessatti argamna. Dandeettiin bittaa maallaqa biyyattii sadarkaa olaanaadhaan dadhabaati kan inni jiru. Almost shilingii Keeniyaa wajjiniin equal ta'eera amma gabaa gurraacha irratti yoo ilaalte ta'e yaadni sila guyyoon kaase tokko ni jira. Maallaqni liqaan argamu gaafa diinagdee irratti investi ta'u hammam biyya tokko irratti jijjiirama akka inni fidu haalli Keeniyaa kun qabatamaadhaan ni mul'isa. Keeniyaan maallaqa sana yuuroo boondiidhaan maallaqa liqa guddaa sana argachuudhaan dura doolaarri tokko shilingii 165 irratti jijjiiramuu gaheeti kan inni ture. Ji'a tokko lama duraa jechuudha. Har'a garuu 130 gadidha shilingatiin doolaara tokko Keeniyaatti jechuudha. Shilingii 130 gadidha. Gabaa gurraacha irratti yoo ilaalte shilingiin Keeniyaa fi birriin Itoophiyaa wal qixa ta'eeti kan inni jiru. Kun amma akka inni diinagdee Keeniyaa tasgabbeessuu keessatti shoora olaanaa bahateedha kan inni mul'isu. Osoo liqni mootummaan Itoophiyaa fudhatus sadarkaa sanatti diinagdee Itoophiyaa tasgabbeessuu irratti hojiirra oola ta'e sun hawaasaaf faayidaa ta'uudhaaf ni danda'a. Garuu mootummaan Itoophiyaa waraanaaf kan inni itti dhimma bahaa jiru kanaan wal qabatee egaa liqi kun daangeffamuun dhiibbaan inni mootummaa Itoophiyaa irratti qabaatus olaanaadha jenneeti kan yaannu. Waliigalaan haalichi marii fuula duraatiifis beellamni kan ittiin qabatameef waan ta'eef yeroo itti deebi'uudhaaf hin dandeenya. Keeniyaa gabaa black market jedhamu qabdi jedhanii akka yaan ka Itoophiyaa jechuu barbaanneeti. Keeniyaa keessa black market waan jedhamu hin jiru. Baankii fi official rate kan jedhamu baankii fi gabaa kanuma eeyyamaan dalagan malee no black market Itoophiyaa Keeniyaa keessa black market waan jedhamu hin jiru. Parallel market isin jedhanii ibsu diinagdee ija sanaan ilaalamuudhaaf ni danda'a jechuudhaaf. Waliigalaan odeessaalee keenya irraatiin dhimmoonni ilaaluudhaaf filanne kanneen turan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork waan waliin turtaniif galanni keenya guddaadha. Qophiileen keenya biroon itti fufuu bor oduudhaan walitti deebina yeroo gaarii.